Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota koo hundi keessanuu baga nagaa jiraatan isiniin jedha qophiilee garaagaraa guyyaa har'aa isinii qopheessee isin biraan ga'uu fi viidiyoolee kofalchiisoo ta'an hunda isaa yeroo tokko asirratti isin garsiisa. Kanaafuu qophii kiyya kana faana turuun viidiyoo kana warri ilaaltan hundi keessanuu laayik gochuun dagatina. Akkasuma warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan hanga dhumaa qophii kiyyaatti wajjin turuudhaan bu'aaraa isiniin jedha viidiyoo kanarratti. الله يحفظك الله يحفظك لا يصيب انك عيون طفل ولكن ما تخاويك الاطفال ابكنت غير كلهم ما يهمون حالا gammachiisaa ta'een beektaa muuziqaa araboota ta'eetumaan wanni inni jedhu Kajawaar ta'u ini biraammoo jiddumaan jechuudha. Ijoollee Oromoo jidduu kanarratti waa'ee dhimma OMN kaasanii walqeequu irratti jiru sooshaal miidiyaa irratti baay'ee haasa'amaa jira jechuudha. Ani gama kiyyaan Oromoon hundi OMN kana akka miidiyaa Oromoon qabdu keessaa mata duree ija uummataati gurra uummata. Mootummaan OMN kana cufuuf wanni inni goonu kana durallee ammas gaazexeessitoota isaa qabatee akkasuma immoo Jawaarii ba'aa mana hidhaa geessu OMN kanaaf uummanni Oromoo osoo duubatti hin jedhin gargaarsaan ta'ee innis akkasuma immoo uummata Oromoo irraa of duubatti osoo deebiin rakkoo uummataa ibsaa ture jechuudha. Haalli amma miidiyaa irratti deemaa jiru kun immoo waan adda ta'e OMN komatamuu danda'a. Garuu rakkoo uummataa ibsaara yoo jennu qajeelootti ibsaara. Kanaafuu Oromoon OMN jeetan jechuudha. Sirrii miti kanaafuu sirreeffadha. Warroonni viidiyoo kana ilaaltan sheer gochuun dagatina, laayikii gochuun dagatina. Maamiloota keenya haaraa yoo taatan sabiskiraayib godha. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan akkasuma immoo waliif sheer godha. Guyyaa har'aa kanuma galatooma. Ngaa. Ejjeti gabroomsa ol qabdee lallabde mataa saba keenya qabsoodhaan ol qabde situ babaasa paaspoortii diinaa OMN situ babaasa ejjeti diinaa OMN kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee Kacalu agarra kayoke burmata Tinesi de guerra, arrasi de guerra Borusi de guerra, yomusi de guerra Kale sale, akarratu ndofte Luga kabda, kanatu milkofte Media haka, dandike Kacalu agarra kayoke burmata Tinesi de guerra, arrasi de guerra Borusi de guerra, yomusi de guerra Boba warracha urji kapso kenya Ulaya doromo adunya nafsite OMN ulfatu roromo dansite OMN nagagi irrano ansite Ulaya doromo adunya nafsite OMN Nagagi erranu ansite OMN ulfatu orrogo dansite Dungo gaf mudama OMN Altu sidorgoma OMN Dungo
gaaf mudama OMN maaltu si dorgoma OMN mul'ata keetifaa eegarratti biqiltee daandii bilisummaa qeerroo gurmeessitee motora qabsoo situ sochoosa OMN rakkoo sabaa koo situ gabaasa OMN borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galuukoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa sumatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galuukoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa sumatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota OMN ulfaatu roorroo mudaansine